waaqayyo maal siif godhe? Maqaan koo Seenaan jedhama. Torbee dhumarraatii kan irraa sufe akka carraatee ani amantiin koo Ortodoksiin ture. Torbee irraa yeroo dhufu nama abdii kuteen ture. Hundi keessan iyyuu na arguu dandeessu. Namni torbee irraa na argitanis na beekuu dandeessu. Waldaa dhaqeen beeku. Torbee dhumarraa tan dhufe gaafa dhufu akkasan jedhe. Dhuguma waaqayyo jedhanii achitti iyyuu namni marmaarku waa'ee koo dubbate. Ani torbeen guutiin irraa gaasiin ba'an jedheen galees. Ijoollee goddanyoota qofaan dhufu. Gaafatti qofa garuu asirratti nu bare. Ta Yesuus Kiristoos si qabeera. Fura maayitatti. David ubban. Nan qabale. Hin qabamte. Nan furadhee dhufee. Furadhee deegoe. Maaliif? Eessa geessuudhaaf? Barsiisoo waasee. Ajjeesee. Kiyya bichaan gola malee kan eenyu taasisu. Kana murteessite? As ilaali siin jedhe. Afura maayitatti. Tonkaayidha. Matee. Budaa. Ana xilaa. Eeshee. Baay'eedha Yuusin. Baay'eedha. Utubee. Isaanuma kana. Furadhee. Qowaa shambisee. Maraachee. Kiyya bichaadha. Kana hojiin kee. Bataman. Gadiftee deemtamuun deemtu. Foshi dhiigashii gadiftee deemtamuun deemtu. Akka qoosatti. Akkam? Akka qoosaan? Hojjetteen barakachiisu. Kan biraawo? Amma eebba ishii gadhiifta, sammuu ishii gadhiifta, lubbuu ishii gadhiifta. As keessa baatee garuma dhuftetti deebitaam. Bakka. Edhaa bitta kun. Jaraan sagalee guddaan. Jaraan. Dabalannuma. Dabalee keessa beeka. Anuma. Yesuus. Mallaan jedha wangeelaa iddoo kanarratti waaqayyo nama siif kaayeraa jedhan nan galee gaafa mana galee jedhu akka carraan hojii koollee baay'ee naalaa dhibbatee cufamee ture. Nama birrii kumaan miliyoonaan qabachaa tureen ture. Abdii kutee yeroo hunda isaa dhiisee du'a murteesse gubbaarratti waaqayyo nama siif kaayeraa naan jedhan nan galee dhugaa dubbachuudhaaf naa bilbilan seenaa boruu faayila fidiitii biiroo kootu jedhan akka carraatee 85,000 naa gale. Torbee boruu ganamarratti jechuudha. Akkasumaan jedhan isaa waaqayyo nama siif kaayeraa kanaan booda shakkiin beenu galeedha. Namannee ture garuu gaafa galee argu waaqayyo akka dhugaa dubbatu natti. Sabni kana dhaga warka isaa walitti tumee waaqayyo naa galateeffatu. Baay'ee nama ajaa'iba. Torbee irraa kan yaadadha. Achitti kuftee anatu duuba sanaas baasee raajina asitti irraa ifatanii. Ortodoksiin ture abdii kutadheeni. Dhufee waldaa dhaqeen beeku dhuguma inni beektee jedhan kun sirrii akka ta'e iyyuu har'a natti dubbachuu qaba jedheen dhufeette torbee tokko keessatti waan seexanni qabee eebba ishii jalaa cufee asitti sagalee baasanii bilisa baate birriin naa gadhiifame jetti mee harka keessa walitti tumaati namni dhuga baatii kana dhaqabu lubbuu haaraa dhala torbee tokko keessatti. Amma akka miree ergasi. Waaqayyo galata argatu. Yoo xinnaate torbee irratti birroota hedduu argachuu hin danda'a. Maaliif hojii gurguddaan hojjechaa ture waan ta'eef. Gwaaddanyoonni kiyyaas nama sakkaruu danda'u kanarratti. Waaqayyo garuu abdii kee muluu itti kennite akka ba'aa kee hundaa itti kennite akka inni danda'u argeera. Akka nana yaadaatis isaa yaadatu hin jedhu. Waaqayyo naaf oolmaan hoolii guddaadha. Yoomiyyuu xumuruu hin danda'u kan isaa. Mee waaqa kana siif godhe illee dhangalateeffadhu. Baay'ee na dhiba. Lubbuu haaraadha. Waa'ee waaqaan beektu torbee tokko keessatti laa seenaa ishee geeddaree har'allee. Gaafa tokko ishii gaafa kan torbee irraa qoricha dhugee jette sidha. Anumayye. Qoricha dhugee hafuura man torban irraa irraayyee ati kana booddee waaqayyo nama siif haasa'a. Dhugaadha. Akkasuma naan jedhan waaqayyo immoo nama naa kaasa. Waaqayyo nama guddaa godhe. Nama dua gisee shanii ol ba'eeraan. Miila koo kana gamla laaltan garuu dhaabbatee deemamti garuu sibiila keessa jira. Adagaa makiinaa toonoo fuunarra qaqqaba. Dua gisee shanii olii waaqayyo narraa mo'ateera. Ilaa kanaan boodas yaa obboleeyyan koo waan asiniin jedhu abdiin kutatiin akka